Kophaa yeroo na jaallata kana immoo natti hirumuu namni kana yaaddu moo jaalaluma gogaadhuma kana. Eeruma caalaa bar jaalala bolummaa caalaa nuti akkuma hundi jaalannaa bakka waan barbaachisetti jaalala bolesummaati. Na jaallatanii bada nan jaallatinaa tokkoon keessa radhaa kaasaati nan jaallatinaa dhageessa yoo gurra qabaattan yoo mirga qabaadhe nan jaallatinaa nan tokko shamarran tokko nan jaallatinaa na jibba hadhaa kaasaa jibba facaasa dhageessanii maaliif balaanatti fiduu malee shakkiina shakkisiisuu malee maannaa gootanii beektu waa tokko namaan gootanu kuno gaafanne wal fuunu jedhe gaafanne obboleessummaas jaallanna dhugaamoo obboleettii dhibbaaf kudha shan hin qabaan meelibbo akkam jirta remeet wallahi nagaatiiti nagaadha dhalattuu naannoo Adaamaati lakki dhaloonni koo Ilubbaa Booree guddina kootu asii malee eerumtee nikaa godhe barumsaan jira ammaa fi dhugaamoo kakadha wallahi Otoni kan godhanne silaa bareeda ture ergani kaa godhatte immoo rabbiin gaa'ela keetiin si haa ga'u. Ishi hojiin akkamire? Hojiin bareeda kaamu beekwani akkuma isin bira dhaabbattanii hin barbaada malee bar qobaan ta'e malee osoo isin jirtanii qobaa ta'e. Maaliif qobaa taata jaarsa qaban jenne qobaan ta'e namicha yoo jiraatte jala jiraatte ofitti ammadhuu taa'e. Sani jenne abbootii irratti hin jedhee. Harka kee ol fuudhi. Dhugaani kaa godhameera jedhu. Kakadhu ni kaa. Kakadhu. Yee. Kakadhu ni kaa godhamu. Akka ni kaa godhamtee jirtu kakadhu. Wallahi ni kaa godhameera. Maafsi gaarii kara dhugaa. Injarjarree sitti fakkaata garuu. Wallahi san jarjaree garuu maal gootare dabarsaa rabbiitti beektaa. Jarjarree jedhi malee dubartiin keenyaan eegee qabanii loosanii geessanii kennuudha malee humnaan heerumsiisuudha. Dhimma sirriidha garuu yaa wallahi wanti hundiyyuu haa ta'u kaamee alhamdulillah waanuma hundaaf iyyuu. Garuu barnoota fixee booda qaba ture. Nama Adaamaa keessa taa'ee na beeku nama Adaamaa keessa taa'ee na jaallatu tokko adda argadheera. Ishi maal na ajajata maal si ajajamu? Hayyee galatoomii kacarraa kana na kennuu keetiif baay'ee isaa jechuudhaan duraan dursee. Lammaffaa wanti ani sitti himuu barbaade TikTok Creative Award baranaa irratti nomineet ta'ee jira. Kanaafuu akkati uummata kana bira dhaabduun barbaada ka. Akkaawuntiin koo inni guddaan kana beektaa agartee? This is my kuni akkaawuntiin koo jalqabaati garuu laayiviin isaa waggaa 4 dura baanna jalaa godhameera because of age. Sirraa'uu danda'a. Uummanni keenya tokkoffaan namoonni 2,000 jettan fooloo godhaanii. Namoonni 2,000 jettan fooloo godhaanii lammaffaa immoo TikTok Creative maal jettee award jedhamu sana mo'achiisaanii. Ishee. Argiteemu beekasnaan jedheera laamma gidduu kana paaspoortii koofaa waan hunda galchee sirreessee naan yeroo akkaawuntiis in deebi'aa jira sin jedha ingiliffaan adiisati ansii jira your account is in good standing ka'ee dhaabachuuf yaani bakka deebi'uudhaaf carraa bal'aa akka sabaatti namni ingiliffa haasawaa anam inni yeroo wayyaanee sana opiidiyoo jala deddeemee afaanii kaa ture ingiliffa faranjoonni yeroo dhufan ana akkana jedhi faashinii koo deebisi malee bar gidduu kana wallahi moraaliin koo tuqame uummata argachuu hin dandeenye akkaawuntii guddaa sanaan galee hordoftoota koo argachuu hin dandeenye. Lammaffaa immoo erga guyyaan 2-3 darbe boodan dhaqee keessatti of argee fooloo naa godhaanis fooloo godheeraanii siin amma qabdu fooloo si godheeraa feesbuukii naa kenniitii
Facebook abbaa manaa keetitti meeqa Facebook kee naa kennite hojiidhaaf jedhi itti baaldara baaqootu jedhi akka dubbiin kan biraasitti hin kaane bakki ni jedhe bakka ibidde jete rabbitu ixaa koo balleesse dubartiin naa naasofnaan nama meeqa ammaa dubartoonni danuun kan na jaallatan kabaja guddaa naa qaban abbaa manootiin jira tiktookii jira utuu hin beekin block kan jalaatiin block na godha please shamarran jala jirtan abbootiin manaa keessanii nan jaallatan waan ta'e hin beekuwan gaafa of jalaa na dhabdanii an dubartiin block gati ta'ee fi Mubarak na block hettanii nan himatina blockii keessa galaa na barbaadaa jedhaatti naa dhaama ishii warra jirtan abbootiin manaa keessa yookiin friendii keessa yeroo wal argitan namni ni search godhee block ana gati ta'e blockii keessa na barbaadaa taraa gaafa guyyaa lama na dhabdanii blockii keessa na barbaadaa tiktokii block keessa wallahi dhugaan siniin jedhe nama danuutu na block jettee irratti marattee tadi tokko abbaa manaa biratti yeroo keessa gallee ilaallu hin jirtu yeroo kasii keessa gallee ilaallu blockiidha sinna blockee jennaan jettee abbaa manaa ilaalte yaa rabbi balaan buutu bakka dhisi shimu beeko abshir ansin jaalladha hedduu si kabaja deeminaan jettee gadi bahee dhaabne ilaale situ blockee ani hin blockee situ blockee kanaafu abbaa manaa keessa yookiin friendii keessa na blockuu danda'a please blockii keessa na barbaada akkasi Zaki Zuleka ko bakka gara keessooti Facebook irratti miti Facebook irratti si maxxansa badaa warri TikTok kun waan kana kun gara kana godhanu Facebook irratti si maxxansa Ishi Okay inshallah Facebook kana ani baay'een fayyadama dhiyoggaa furiin duran fayyadaman ture meesti inshallah shi aranga kana nattasufnaan iyyuu nagaa wallahi Alex Taye beta Alex Taye beta namni beeku ni hobi gandatu dubartii dubare dubuchuudha ulaagaan samaa hin garu dhiifamaa wajjin dubartii ilu dubuchuudha amalu qaba ulaagaan saa ati ijoollee ganda kee titeerumte ijoollee ganda isaa titeerumte jaalala qofa nama rahaa ta'u qofa sirree qaba warra ilu gochuu ijoollee ganda isaa titeerumte ijoollee isaa titeerumte Nama Arsiti, but he lives in another nation. Okay, akkana jedhi malee laala rakkoon qabu. Utuuti iluu naan jette bakka abdii kutachuufan ture. Iluu kan fuudhu iluudhumaa jechuufan ture. Ijoollee Arsii teerumte bareeda akkasii akkas taanaan carraa qabna jechuudha. Bakka nuti. Sirriitti malee. Amma hundinuu ijoollee Arsii dhaggeeffadhaa gurra baladhaati. Ijoolleen Arsii irra deddeebe. Arsii wamaa adraaka Arsii. Shamarran babbareedduu kana isinuma qofatu fuudhaayi. Iluurraa bareedduu fuutu. Jimmarraa bareedduu fuutu. Harargeerraa bareedduu fuutu. Kutaa hundarraa babbareedduu walitti qabdanii fuutu. Maal jechuu barbaaddan isin? Arsii wamaa adraaka Arsii. Walitti gadi yaana dhageessanii anaa wajjin yaanna lolli rakkoo qabu waan ko abshir dhimmichi dhimma si laallatu miti ani na dhibee dubbiin kun bar ijoollee babbareedduu irra abbaan manaa keetti ijoollee isaati Arsiidha abbaan manaa keettis Arsiidha shawarraa yoo dhanni argine gaafan Arsiidhetti ijoollee Arsii kun jiru ijoollee shamarran babbareedduu jabeenyi cima waan qabaniif bar maal jettee Naafisiin jedhee waan biraan deemne. Yaani kenna smart moola jechuun maal jettee kaate joo maal jettee kaate daraa rabbii maal cimaa gatii qaban jettee maal siin jedhu inni beektu wanni garaa na bubatu dhattee inni ijoollee Arsiitti heerumte hanqannaan shamarranuma hunda maal takka Arsii jettee mura gaabaate deebite subhanallah ana amma kutaa biraa fuudhee akkasiin jimmaan guutuu maal takka jimmaa akkasiin jettu yoo hin godhin abbaan kan hin lachine ijoollee jimmaa abshiraa anasinii jedha mataa keessan ol qabachiisaan deemee kutaa biraarraa fuudhee dhimma guutuu yoo maqaa waamsisin maqaa kiyya nan jijjiiradha abshiraa
እሺ በቃ ዙሌካ እኮ ለማረጋጡ ፈኒ ሰነቲ ሙረጋጡ እንደው ሼርና ጎዳጆል እሺ ሲንጃለዳ ሲንከባጃ ኦቦሌቲ ኮቲ ዳርሳ ከዲስ ነው ባየ ወላ ሄዶነቲ ቶሌራ ገስቲ ኦበነቲ ሞልቶ ኮ ለፈጅራ ሼርነቲ ጎዲ ዱፌን ገስቲ ረተኝ ጠባና ጠቡ ማፊ ገለቶም እሺ ጉዳ ሳልከ ጋሪ amma ijoollee gandaa walitti buusuufan